ilmaan abbaa gadaatini biyyi guddataa tumsa mataatini biyyi guddataa tumsa mataatini. Harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo nageenya keenya kan kabajaa fi ulfinaa bakkuma jirtan maratti isin dhaqqabu jecha daawwannaa keenya kanarraatiin gara godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo Guutuu bulchiinsa magaalaa Baroodaatti hojiilee tajaajila lammummaa boonsaa hojjetame isin daawwachiifnaatiin hamma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin daawwadhaa kan isiniin jiru anis Muhammad Ahmadi gamanumaan akka nu daawwattan kabajaadhaan isin afeerram. Hooggansa ilmaan abbaa gadaatini biyyi guddataa tumsa mataatini biyyi guddataa tumsa mataatini. Beekan ofii gaaddisa lammii rahaa teessisa akkuma jedhamu itti gaafatamaan bulchiinsa magaalaa Baroodaa kabajamoo obbo Iliyaas Muhammad manneen harka qalleeyyii ijaaranii hiyyeessa mana hin qabne roobaa fi caama keessaa ol naqanii manneen irratti ijaaran nu daawwachiisaniiti jiran. Hooggansa ilmaan abbaa gadaatini biyyi guddataa tumsa mataatini. Hawaasni harka qalleeyyiin manni kun ijaaramee kennameefis gammachuu qaban irratti yaada isaanii nuuf kennaniiti jiran. Duraan rakkoo keessa jirra. Karaa manaatiin rakkoo keessa jirra. Amma immoo jijjiirama mana bulchaa keenya wajjin uummata wajjin hawaasa hojjetanii amma nurraa jijjiiranii jiranii mana amma nagee jirra. Amma baay'ee gammachuu natti dhaga'amee jira. Eliyaas callisaa haa galatamu baay'ee. Ilma akka nama wartee amma dhalatee akkasittiin gammadeen jee isaan kanarraa akkana jijjiirran. Jireenya keenya duraa manni gubbaa naannoo irratti wanni ta'eeti. Amma bulchiinsi magaalaa Baroodaa nurra ijaaree haalaan baay'ee gammannee jechuudha. Inaalam Aaxilaaw wallahi gammadeetiin jira akka jabaan gammadee mana banaa mana diigamaa keessaan ture. Wallahi amma osoo nuti ittiin galiniitu gammachuu akkamiin na dhaga'amaa jiru. Bulchiinsi ni Barooda Eliyaas callisaateef rabbi wallahi maqaa isaatiin akkanan takkallee nu tolaa jirti. Ammallee rabbi nu haa tolchu. Haaluma wal fakkaatuun mana barnoota sadarkaa tokkoffaa magaalaa Baroodaa keessatti itti gaafatamaan bulchiinsa magaalaa Baroodaa dareewwan suphaa barbaadanis hawaasni keenya bal'aan suphaanii barattoonni keenya fulbana kana akka itti deebi'anii gammachuudhaan daree keessa taa'anii baratan gochaa jiraachuu isaanii hawaasni dubbifne yaada nuuf kennaniiti jiran. Hooggansa ilmaan abbaa gadaatini biyyi guddataa tumsa mataatini biyyi guddataa tumsa mataatini. Mana barumsa magaalaa Baroodaa jedhama. Maqaan kiyya Abdii Ahmad Abdullaa jedhama. Dura bu'aa Yuubaa hin jedhamu. Duraan dursinee simintoo fi ashawwaa fi waan barbaachisu asi qopheeffannee gimbanyaas itti yaabnee hirmaannaa hawaasaatiin waan kana hawaasni gammachuudhaan nu dalagaa jira jechuudha. Saniif amma ijoolleen teenyalleen akka itti gammaddu mana keenyaas akka itti gammannuuf mana kana suphinee fuula durallee haaromni ijaarree haaromsinee hawaasa keenyallee waa dungulee waan jiruuf jecha ammaaf suphinee maskaram kana kan bakka buuf tajaajilaa jirra. Hooggansa ilmaan abbaa gadaatini. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo bulchiinsa magaalaa Baroodaatti hojiilee tola ooltummaa gannaa kan isin biraan geenya kan hanga ammaatti daawwattan kana tureeti qopheessee dhiyeessuudhaan anka isinii waliin ture Muhammad Ahmadi torban yoo rabbi jee qophii wal fakkaataa biraatiin hanga walitti deebinutti har'aaf gama kiyyaan nagayaatti. Hooggansa ilmaan abbaa gadaatini hooggansa ilmaan abbaa gadaatini. tumsa mataatini biyyi guddataa tumsa mataatini dhufuu jijjiiramaa of keessaa buqqisa.